Dhiyeenya kana mootummaan Shaabiyaa garee mormitoota Itoophiyaa qawwee qaban maqaa Simdoo jedhamuun jarate Itoophiyaa irratti lola baduuf qophii taasisaa jiru ilaalchisee deebii ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa garee Simdoof kenneefi gorsa humnoota raayyaa ittisa biyyaatiif dabarsan ilaalchisee akkasumallee haasawaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ilaalchisee Isaayyaas Afwerqii eega xalayaa hubannoo Simdoo ilaalchisee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif ergeen booda guyyaa kaleessaa Masriitti imaluun marii taasisaa jiru lola Iraanii fi Israa'el gidduutti bifa haarawaan jalqabe ilaalchisee odeeffannoo wanti guyyaa guyyaan isin biraan geenyu toora galfannee dhiyaanneeti jirra. Dhagaaf salaamanni keenya kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jecha amma gara bal'ina odeeffannoo teenya sa'aatii tanaaf qabanneeti isin dabarsina. ጠላቶቻችን ጽምዶ ብሎ መጥተዋል። ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላችሁ። Dhiyeenya kana haasawaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ilaalchisee Isaayyaas Afwerqii eega xalayaa hubannoo Simdoo ilaalchisee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif ergeen booda guyyaa kaleessaa immoo Masriitti imaluun marii taasisuu jalqabu nagaadha. Ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa qondaaltonni eebbifaman baandaa fi Simdoo lamaan deemanii tarkaanfii cimaa akka fudhatan gorsa dabarse. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa Kamiisa dabre kana qondaaltota waraanaa haarawaa eebbifamaniif dhaamsa dhaabeen. Hundi waraanaa haaraan eebbifame kun Simdoo fi baandaa likkii galchuuf kan leenji'an ta'uu beeksise. Sirna eebba kanarratti hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa qondaaltota haaraa eebbifamaniif qajeelfamaa fi ajaja cimaa kenneeti jira. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kun haasawaa isaa keessatti dhimma yeroo ammaan tana garee mootummaa Itoophiyaa weeraruuf jaaramte Simdoo kan yeroo ammaan tana marii taasisaa jirtu irratti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gareen tun garee seenaa ta'uu hime. Amma duubatti deebi'uudhaan seenaa diinota keenyaa yoo ilaallu jechuudhaan haasawaa taasiseen Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gareen tun garee amma jirtu miti. Gareen tun gareewwan bara 1960moota keessa mootummaa Ziyaad Barre ilmaan Fir'aawnaa garee Shaabiyaa humnoota Kaartuum ta'uudhaan jaaramte baantotatti fayyadamuudhaan Itoophiyaa diiguuf uumamte ta'uun beekamaa jechuudhaan gareen tun garee haarawaa akka hin taane Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa seenaa duubatti deebi'uudhaan diinonni seenaa kunneen akka jiran ifate dubbate. Simdoon dhimma haarawaa miti. Tarsiimoo bara 1960mootaatti dhaloonni bara 1960moota otoo Maarkizim Leenin aangoorra turee jirutti diinonni keenya seenaa afeeruudhaan gara Maqdishoo fi Kaahiroo deemanitti turan. Yeroo san gamtaan Suudaan Gibsii fi Eertiraa uumuudhaan Itoophiyaa karra galaanaa keessa ari'uu fi Abbayyaa akka hin fayyadamne taasisuudhaaf jaaramanii turanii jechuudhaan ibse. Itoophiyaan yeroo san karra galaana irraa dhiibamuu kan jalqabde ta'uu himuudhaan diinonni keenya kun qaroo waan ta'aniif odoo hin taane baandaa waan qabaniif wanti arras hojjetamaa jiru kanuma ta'uu fi humnoonni yeroo san turan bifa isaanii jijjiiranii socho'aa jiran jechuudhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsaniiti jiru. Diinonni keenya seenaatii fi ollaan keenya hinaafan wajjin ta'uudhaan baandaawwan keessoo bobbaasuun biyyatti balleessuuf hojjechaa jiru kaja'an Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa humni ittisaa Itoophiyaa lafee duudaa isaanii dirree waraanarratti dhiisanii akka jiran himuudhaan qondaaltonni haaraan amma eebbifaman kunnilleen seenaa humnoota Itoophiyaa duraanii akka itti fufsiisan ajaja kenneeti jira. Qondaaltonni haaraan eebbifaman kunneen yeroo waraanatti makaman baandaawwan dirree waraanarratti jilbeeffachiisu akka isaan irraa eegamu gorfamanii jiraachuun mul'ate. Ittuma dabaluudhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haala naannoo Amaaraa keessa jiru ibsuudhaan baandaawwan ergama biyya alaa raawwachaa jiran dhabamsiisuuf hojjetamaa akka jirus ibse. Haa ta'uutii malee yeroo ammaan tana walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessatti ammas itti fufee kan jiru yoo ta'u qabsoon amma taasifamaa jiru garuu lola dirree waraanaa qofaan kan daangeffame miti jechuudhaan dubbate. Waraanni teekinooloojii fayyadamuudhaan saayibarii diinaa ammayyaatti fayyadamuudhaan dandeettii ittisa biyyattii laaffisuuf waraana xiinsammuu sadarkaa olaanaa ijaaranii jiraachuullee hubachiise. እድሜ ለመከላከያ ሰራዊታችን አከርካሪያቸውን መጥቶ ተሽመድምደው ጣረሞት ላይ ያሉበት ጊዜ ነው። Taateewwan haala Itoophiyaa fi Eertiraa keessa taateewwan dhiyeenya kanatti guyyaa lama dura Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waa'ee garee Simdoo ilaalchisee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif xalayaa ergen. Gareen Simdoo garee nagaa barbaaduu fi walitti dhufeenya hawaasummaa gaafa Afrikaa cimsuuf jaaramtee jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii hubachiisuuf yaalii taasiseen booda guyyaa kaleessaa abbo haleellaa diroonii kaaba Itoophiyaa
daangaa Eertiraa fi Tigraay irratti raawwatamte hordofuudhaan gara Masrii imaluudhaan pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii waliin marii jalqabuun ibsame. Haleellaan diroonii gaafa Jimmataa waxabajjii 6 bara 2026 galgala keessaa naannoo Shiraaroo bakka Shimbineelaa jaamtutti raawwatamte kaampii guddoo garee Tsimdoo dhahee barbadeessuun dhaga'an. Guyyoota 3 keessatti Tigraay keessatti haleellaan kun yeroo lamaaf waan raawwatameef guyyaaleen ibsa mootummaa federaalaa balaaleffatu kan baafte ta'uun yaadatama. Haleellaa diroonii Jimmata konkolaattota meeshaa waraanaa fe'an irratti xiyyeeffatte jaamte tanaan konkolaattota waraanaatii fi hidhattoota irrattis kan xiyyeeffate ta'uu odeeffannoon kaaba Itoophiyaa mul'ifte. Haleellaan tun kan raawwatamaa jirtu wayyaanee naannicha bulchutti deebi'uu erga ibsiteen booda akkasumallee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hariiroo wayyaanee fi mootummaa Eertiraa jidduu jiru erga ibseen booda kan raawwatamte yoggaa ta'u haleellaa diroonii tana hordofuudhaan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii gara Masriitti imaluudhaan marii jalqabuun dhaga'ame. Xiyyeeffannaan daawwannaa pirezidaantii Eertiraa Masriitti taasisuun hanga ammaatti kan hin beekamne yoggaa ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gamtaa wayyaanee fi mootummaa Eertiraa jidduu kan balaaleffate yoo ta'u haleellaan guyyoota lamaan kana naannoo daangaa Eertiraa fi naannoo Itoophiyaa irratti haleellaan tun hariiroo haaraa Eertiraa fi TPLF jidduu jirtu irratti kan xiyyeeffate ta'uu kan agarsiise ta'uu isaati. Haleellaa Israa'el Libaanos irratti raawwachaa turte. Israa'el haleellaa tana akka dhaabdu Iraan erga akeekkachiisaa turteen booda tarkaanfii fudhatteen Iraan meeshaa misaa'ilaa hedduun Israa'el rukuttee jiraachuun ibsame. Libaanos tuquun nuuf sarara diimaadha jechuudhaan Iraan Israa'eliif eega akeekkachiisa kannaa turteen boodatti Israa'el diddee ammoo haleellaa Libaanos irratti taasiftu erga itti fufteen booda Iraan misaa'ila haarawaan Israa'el haleeluun dhaga'ame. Misaa'ila haaraan Iraan irraa furgufame haleelamuu isee Israa'elis mirkaneessitee jirti. Haa ta'uuti malee Israa'el misaa'ilota Iraan irraa dhufan kana hunda odoo miidhaa tokko hin geessin kuufifnee jechuudhaan lammiileen isaanii akka of eeggannaa taasisan ajaja dabarsite. Tarkaanfiin waraanaa tun haleellaa Israa'el Beerut irratti raawwatteef deebii kan kennu yoggaa ta'u gorsaan waraanaa hoogganaa olaanaa Iraan Mujaahidiin Kaameenii Mohsen Reezaa akka ibsetti haleellaan Libaanos irratti raawwatamtu obsine hin laallu jechuudhaan akeekkachiisa dhumaa kenne. Ministeerri nageenya biyyaalessa Israa'elis Itimaar Ben Guriyoon nutis deebifne Israa'el gubuuf teenya jechuudhaan doorsisa dabarse. Dhaabbanni ibsa warraaqsa Iraan buufata humna qilleensaa Israa'el irratti misaa'ila bilaastikii kan xiyyeeffatu ta'uu ibsame. Tuqamuu Israa'el kan hin dandeenye pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampis haleellaa misaa'ilaa Iraan kana laalchisee dubbii dubbateen Iraan haleellaa misaa'ila Israa'el irratti raawwatame booda gara marii minjaalatti dhufuu qabdi jechuudhaan kanaanis ammoo dhimmi kun waliigalteedhaan akka xumuramu kan amanu ta'uu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbachuusaa Fox News gabaasetti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun odeeffannoowwan sa'aatii tanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Odeeffannoo teenya galgalaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.